Ashama kabajamtoota hordoftoota amantii musliimaa hordoftan isin hunduu baga tsooma Ramadaan Kariimitiin isin ga'e jechaatoo tsoonni kun kan jajjabinaa kan jaalalaa nuuf haa ta'u isin jaa akkam jirtan obboloowwan kiyya obboleettiiwwan kiyya kan amantii musliimaa hordoftan. Ashama jirtanii hordoftoota didaati akkam jirtan fayyaa jirtanii jirra galanni waaqa haa gayyu warreen firoottan obboleettiiwwan amantii musliimaa hordoftan isin hunduu bakkuma jirtan baga tsooma Ramadaan Kariimitiin isin ga'e isin jedha. Egaa tsoomni yoo dhufu waa'ee maal waa'ee biyyaa kadhachuu qabna. Waa'ee ofii kadhachuu qabna, waa'ee warra keenyaa kadhachuu qabna firoottan keenya. Ispeeshaalii akkuma beekamu biyya Itoophiyaa keessatti rakkoo adda addaatu jira. Lolli jira, asii namni du'e jedhama, asii rakkootu jira, asii lolli jira. Kun hunduu nama jibbisiisa. Kanaafuu du'aayii barbaachisa bakkuma jirtanitti jechuudha. Firoottan kiyyaa warreen amantii musliimaa hordoftan irra deddeebi'ee baga ayyaana yookaan immoo tsooma Ramadaan Kariimitiin isiniin ga'e. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Nulleen warreen amantii kiristaanaa ortodoksii hordofnulleen nulleen jechuudha. Tsooma keessa irraa tokkuma jechuudha. Warreen amantii kiristaanaa illee hordofan jechuudha. Asii kara waaqatti jechuu. Warreen amantii musliimaa illee waaqatti jechuu. Wal qaqqabnee wal jajjabeessineetu jechuudha. Rakkoo Itoophiyaa keessa jiru kana jechuudha waaqni furmaata akka nu haa kennu nuuf haa taasisu waaqa kadhachuu qabnaa dhugaan isin jedha firoota kiyya yeroo ammaa kana cubbuu keenya haa ta'u hin beeku garuu rakkoo kamii akka ta'u hin beeku garuu guyyaa guyyaadhaan sa'aatiidhaan jechuudha sagaleen yookaan immoo miidiyaadhaan wanti dhagaa jirru baay'ee wanta nama jibbisiisu. Naannoo akkana namni du'e jira, naannoo akkana namni du'e jira, biyya alaatti biyya biyyatti namni akkana du'e jira. Kan jedhu bichaa bakka sagaluma kana dhagaa jirra waan ta'eef waaqumti sagalee kana nurraa haa fageessu. Halkanii guyyaa waaqaatti iyyachuu qabna. Nyaannee quufnee rafuun umaa namaa hin godhu. Haga ammaatti kan nyaanne nu gahaa umaa nu fayyadne nu hunduu jechuudha bakkuma jirrutti. Waaqatti iyyachuu qabnan isinin jedha firoota kiyya wanta biraa dhaamsa biraa hin qabu isin hunduu bakkuma jirtanitti warreen amantii musliimaa illee hordoftan egaa Ramadaan Kariim isin jedheetan jira akkasumas warreen amantii kiristaanaa illee hordoftan walumaa galatti wal qabnee jechuudha wal qabanneetu jechuudha rabbumti wanta badaa kana nurraa haa fageessu isin jedha yaa hunduu I think cubbuu keenya nutti fakkaata. Ani cubbuu kiyya natti fakkaata. Addunyaa irratti yeroo ammaa kana wanta baay'eetu godhamaa jira akkuma beektanii nama jibbisiisa. Sagaleen nuyi dhageenyu sagalee nama jibbisiisudha. Especially gaddamoo akka natti fakkaata. Biyya Beeruut irratti kotteen harka ishee mummuramteetu shaanxaa keessa godhamteetu jechuudha baay'eetti argamte obboleettii teenya baay'een gaddee baay'ee nama jibbisiisa. Rabbumti lubbuu ishee haa maaru. Rabbumti jannatatti gannatitti lubbuu ishee haa maaru haa seensisu baay'ee nama jibbisiisa wanta akkana wanta badaa akkana rabbumti jechuudha irraa nu balaalessu jechuudha kanan isin jechuu barbaadetanii irra deddeebi'eetan isin jedha warreen amantii musliimaa hordoftan isin hunduu obboleewwan kiyya bakkuma jirtanitti baga tsooma Ramadaan Kariimitiin isinin ga'e isin jedha. Tsoomni kun kan jaalalaa, kan wal jajjabinaa, kan wanti badaan Itoophiyaa keessa akka badu nuuf haa godhu rabbiin isin jedha. Yaa ani eebba hin danda'u wanta natti fakkaatin isinitti maayira dhiifama naaf godhaayi baga isinin ga'e jechuu barbaadetan wanna biraa osoo hin ta'in jechuudha. Jirra jirtanii mee jirra galanni waaqaa gayu ani bileen jira
Itoophiyaa keessatti akkuma beekamu wanta gaarii yeroo ani dhugaa sin jedha samuuna kana wanta gaarii samuuna sanjaa kana keessa wanta gaarii dhagaa hin jiru rabbumti wanta kanarraa nu balaalessu rabbumti furmaata nuuf haa kennu aroonno maal jechuu akkam barbaadu hin beeku ani garuu nuundu bakkuma jirrutti jechuudha halkanii guyyaa sagaduu qabna du'aa gochuu qabna isinii galee kanan sin jedha baay'ee nama rifachiisa firoota kiyya na baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja horaa bulaa isin jedhaayi baga ayyaana ramadaan kariin mitiin isin ga'e irra deddeebi'ee isin jedha baay'ee gammadee jira jajjabaachuu dhagaa duuda keenya hidhannee ta'u waaqatti iyyachuu qabna jechuudha ishii musliimnis dugda isaa hidhatee kadhachuu qaba midhaan qammasuun hin jiru wanti akkanaa kun hin jiru kana amantiin kiristaanallee akkasuma jechuudha wal haa jajjabeessinu wal haa jaalannu wal haa kabajnu isin jedha horaa bulaa bakkuma jirtutti wanti badaan wanta badaarraa rabbi isin haa eegu warreen biyya alaa jirtanillee rabbumtu wanta badaarraa isin haa balaalessu wantoota baay'eetu jira kan nama jibbisiisu rabbumti isin irraa wanta badaarraa isin eeguu isin jedha eebba hin danda'u akkuma isin jedhette jechuudha warreen biyya alaa biyya Itoophiyaa keessa jirtanillee warri biyya alaa jiraniif Itoophiyaa keessa jiraniif illee halkanii guyyaa kara waaqatti iyyachuu qabna isin yaada baay'een isin jaaladha nagaannaa jedha halkan gaarii isiniif haa ta'u torban gaarii isiniif haa ta'u isin jaa horaa bulaa ciao. Akkasumas chaanaalii kana subscribe gochuun na jajjabeessaa nagaannaa bulaa ciao.